Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu jabeessee itti fufaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Hebanaa Arsii ganda Argaadaa Shaaldoo irraa iddoo addaa Aduuddaa Shokoraa bakka jedhamtutti guyyaa kaleessaa sa'aatii 6:15 irratti humna garee bilxiginnaa teessoo sirnichaa tiksuuf maqaa sakattaa shanee jedhuun bobba'ee haxxee hidhuun 4 battalatti du'an yoo adabu jahamadoo taasisuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Gumaa Baasii Tuulaa Suuroo godina Gujii lixaa keessa sochoo aanaa Gadabii ganda Shifoo jedhamutti humna addaa naannoo uummata kibbaa ergama mootummaa bilxiginnaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo lolaaf yeroo socho'anitti dursee haxxee hidhuun loltuu 12 ol battalatti yoo ajjeesu 9 immoo madoon adabee jira jedhe. Akkasumas konkolaataa paatroolii tokko guutumatti barbadeessee jira kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo Onichaa gama meeshaatiin qawwee EKM 4 rasaasa bireenii 300 boorsaa 13 fi uffata waraanaa hedduu irraa boojuun galii moona qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu beeksisee jira. Dabalataan immoo aanaa galaanaa ganda Qocee jedhamutti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoon fudhateen waajjira gandaa 2 ibiddaan barbadeessuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran 30 ol bilisaan